Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan 5 kan qabu yoo ta'u, bineensota akka harree didoo kuula adii fi gurraacha qabdu, akkasumas immoo harree didoo Gireef Zebraa kan jedhan kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lameen darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti. Hongee kanaan bineensoti miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka goljaa, bineensota akka gadamsa waan nyaatan waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee ooluu waan hin dandeenyeef bineensoti miidhaan cimaan irra dhaqqabe bineensota akka harree fi goljaa gadamsiilleen bilook tokko irratti baay'ee miidhame. Bilookotiin walumirratti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatti wal daangessuutti miidhaa baay'eetti irra dhaqqabe. Iddoo tattanaatti ammoo goomittaa qaba jechuudha. Harreen ammoo sababii isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhudhuuf bisaaniif marrillee wal bira dhabame kanaaf akkasii miidhamaa jiranii jechuudha. Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha. Harreen 43 olitti kan ilkeen nangarreetiin galmeessin 43 olii lakkoofsaan geettee jirti. Kan iddootti argamtu. Garuu baay'ina faca'insa gara irraa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli. Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha Roobaan. Bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Gireef Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekkachiise. Isa keessa warreen du'anii isaan agaa 3 galmeessine baay'inni nulleen xiyyeeffannoo kennallee harreen tun indaada species waan taateef isi dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaallee kadhiyeessullee harreen tun fuula dhibee waan hin jirreef addunyaa isiin akkasiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa as gubbaa akka waaqa ta'e isiillee nagamma mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamattii jennee yaanna hin dandamattii jennee konserv godhuu jirra dootii ishii akka baranaa xiqqoodha. Yeroo omni kan fuftatamu harkina malee dhaqa waan daayoo ta'u fuuldura sodaa qabnu malee agammaatti kan doote se baarcheri jedhamu suni baay'inaan ka doote isin lakkoofsi 3 waan caalanisu agamma akka du'i. Hojjettoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatanullee rakkoon garuu isaan mudatee jira. Baay'inni bineensota paarkii biyyoolessa Booranaa keessa jiru bilookaan 5 eegee olii deebisnee bineensota baay'ee lakkoofsaan baay'eetiin garuu kan nuyi irratti xiyyeeffanneetiin hin dandamachiisaa jennu tokkoffaan harree saarii ta'an lammaffaan isi dambala dhibaayyuu jirtu kan lamaanii alatti bineensota bilooka kan hunda jiran waliin ga'uu hin dandeenye even kanaayyuu qofi nyaachifnaa eegijan baay'eetti mootummaa baay'ee waan nurraa fedhuuf keefir godhuu fi dhiisitii persentii 2-3 illee guutuu hin dandeenye jechuudha. Deeggarsi kun hin gahaa miti. Yoo danda'ame mootummaan gara danda'amu qaamni dhimmi ilaaluulleen qabeen kan deeggaruu qabaa qabeenni kun qabeenya yoo inni harkanaan argachuu hin dandeenye. Keessumaattuu harreen amma Gireef Zebraadhaan tareeffate gartituun harreeleen tun amma ilmaan isii tajaajilatuun qaqallattee jirti. Ilmaan isii kun amma yoo hongeen kun akkanumaan ammallee kan fuftaati jalaatti hin guddattu gargaarsi kun gargaarsa gahaa miti gargaarsa barbaachisaa deeggarsa cimaa barbaachisaa jechuudha. Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaati. Hongeen barana mudatee qabeenya bineensa bosonaa irratti miidhaa geessuu dubbatu. Gargaarsi amma dhaabbati isaanii taasisaa jiru bineensota mara akka waliin geenye kan dubbatan. Hojii gaggeessaan kun keessumaa sanyiin harree didoo as naannoo kana qofaatti argamtu kuni akka hin bannee fi eegumsa gochaa jirra jedhu. Egaa amma deeggarsumti amma nuti goonu waan bishaan dhiyeessinuu fi marga dhiyeessaa jirru illee yaa giddu galeessas kan goone bakkuma bineensi kun itti argamudha. Irra caala maaliif iddoo hunda ga'uu hin dandeenyu. Erga iddoo hunda ga'uu hin dandeenye bakka muraasa ga'uu dandeenye sana giddu galeessa kan godhanne bakka itti argamiiti bineensa kanaa jechuudha. Caalmatti iffattiin keenyas irratti xiyyeeffate. Bonni kun lakkoofsa harree kana gadi buusuu malee sanyii ishee balleessuurraa fagoo jira kan jedhan Obbo Araarsaan. Ammas gargaarsa bineensota kana oolchuuf malu gaafachaa jirra jedhu. Amma dandeenyetti nuti qaama asirratti hin deeggaru jennee yaa gaaffii dhiyeessineerra irra deemnee dubbisnes hin qabnaa barreeffamaanis gaaffii dhiyeessineerra sooshaal miidiyaa amma danda'amenis deeggarsa kana akka argannu yaalii goonerra deeggarsa kan godhe muraasa kanaaf baay'ee deeggarsa arganneerra waan jennu hin qabnu.
Haa ta'u garuu inni ji'oon tokko achitti turas piroojeektii banee jira. Piroojeektuma qaba sana maallaqa hojii biraatiif qabate kana gara kanatti nu naannesse. Nu cinaa dhaabbateera jechuuf hin dandeenya marga dhiyeessuu. Roottoo bishaan itti kuufamuu danda'u kana dhiyeessuudhaan nu cinaan dhaabbatee jira jechuudha. Garuu akkaataa gaafanneen yaa'u gaaffii keenyaaf deebii gahaa arganneerrallee waan jennu hin qabnu jechuudha gammatti. Fuulduraaf egaa waliigala hongee kana dandamachuuf yaa'u waliigala hojiin naannoo sanatti hojjetamu akka mootummaatti wantoonni jalqaban hin jiru. Inni suni paarkii kanaafis baay'ee fayyada jennee yaadna. Maaliif bishaan naannoo sanatti bal'inaan akka jiraatu yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kuni kanaafis hin gumaacha jennee yaadna. Gaamomni keenya danda'ee fi darbees immoo qaamota asirratti nu deeggaruu danda'aniin amma waanuma amma ofii jalqabne kana gandaan kun bakka baay'eetti akka jiraatu gochuudhaan isa sana yoggaa rakkoon kun qunnamu bakka baay'eetti bishaan kana akses gochuu akkaataatti dandeenyu bal'inaan irratti hojjennaadha kan yaadaa jirru. Paarkichi ganaa haaraadha. Paarkii kana misoomsuudhaaf hojii guddaatu nu hafa. Paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa harree diidaa Gireef Zeebraa dabalatee simbirroonni gosa adda addaas kan jiran yoo ta'an simbirroota kana keessaa 3 kan achitti qofaa argaman akka ta'anis gaggeessitoonnii fi du'achiiftonni paarkichaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit paarkii biyyaalessaa Booranaarraa.